Asham, 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 asham. Ay, 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 asham, ay, asham, ay. Ay, ay, ay. Huh? Ay, 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 ay. وأجائب ربي هنا أكم جرتمه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغنغيان دفتن أي ها مين أقوم قبضني arra pipi Minnesota takarraf neo isin tokko farratti argaa jira pipi jaallan kiyya hadur tokko raf neerra wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh baganagaan duftan jaal welcome wa alaykum salam ay ha akam jirta jaal baganagaan duftan نتيجة الحمد لله رب العالمين يا من ماتوا سياسة راجوي قال لي بيتا درج على أما وأنا نقول يلا ما درو إسني برئيس بي وابود دجام ستيتي مرة أبارة سنيو جديد سوديم تيجي خلينا إبسا موتو ما نانو رمي رب الرئيس توكوار كتني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغنغان دفتن وي يا ها سوتاسي أكمل هاي دبين تيسن وجميع بيشان نمو بابتلا درون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغنغان دفتن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو جال ويمني في مالك بوسا وري مينيسوتا جرو ويمني أغرغار ويمني ميديا قباچون غاري به يو ديگرو باتس ميديا قباچون به very important ودماو يو ستيم سيجله ودماو يو ستيم سيجله سو وانغاري دابيت ميديا غرغار أجال ورّيس جرو أو يمني باني برا رابن أو يمني خمبه جيرا مرة خونيز بي تجارتي خونيز وبو تجارتي خنا أو يمني في دبه أكيد ميديان سبان كبويتي ميديان سبان كبولكي أو يمني غرغارو وامبرباچي سارا ميديا أجيچون جوش أمني جوش كون كم الدنيا كبتي خنا الدنيا تواتي ميديا أركا كبني بيكدا سيجله ميديا أجيچون الدوغاري سيجله الدوغاري دا ميديا في وان كبن جبي فتشون غاري دا أما أمني هبشا خنا لالتني هنگي إسان ميديا دان أولولني دفني سجلي لساني هدو رجيم سيجله مالف ميديا هدو كبن جيچو سيجله ميديا هدو كبوان تهيف سجلي لساني دفتة الدنيا قوتو برول جيسي ميديا كباچو غاري إسانو يمللك ميديا يماري ميديا يمتركشو ميديا جانيتو ما كبني نتي أو يمني توكيشا خنا أكبر تشوفو بربادن بو أبان كبينيا توكنجرو بو خبي أوف غدي ميديا خنا أسي يوتيوب سبسكرايب خن إنكرن نجارتي ميديا كن قلبي تكان اتفوفو انجرو أي أبان كبينيا توكواس بامه أي مي أبان كبينيا أورومو جتة وني أسي طول جتوتا كجيا ميديا خنا pay off الراغودا وان وقع خدني وان سيجله الراجو فاتي بقى نجان قلبي تكان جولنا ميديا خنا هانو تجاجلتو سبا تجاجلتي إمارات تنيس ميديا جيتشون سفاتا متي بيه ميديا جيتشون فيتو ديغري فيتو ديسي سيجله akka oromotti media qabachuun very important beekan
miidiyaa qabaachuun hedduu gaariidha. OMN gargaara, OMN cufamuun qabu lakkee. Sigalee wannichi irra dabruu si gammachiiftii dhiistis waan birooti. Sigalee gaafiif dandeesse waan ta'eef miidiyaan cufamuun qabu. Soomalee tana laalame bakka dhufte mana shaayitii fi miidiyaa dhaabbatti sigalee. Bakka dhuftee qubatte soomaloonni kun miidiyaa fi mana shaayii gad dhaaban. Amaarinis akkasuma. Sigalee asii rakkoo isaanii dubbachuu eegalanii jechuudha. Memma rakkoo Oromooti moo rakkoo Amaaraatu irra dafee addunyaa tanarra dhagayan maaliif miidiyaadha jechuudha. Faayidaa miidiyaati. Faayidaa miidiyaa beekan. Mee Amaarri laale aktiivistoota isaanii akka itti jajjabeessan viidiyoo isaanii laalanii fi Facebook irratti haa ta'u, TikTok irratti, YouTube irratti haa ta'u akka isaan itti wal jajjabeessan laala. Saniifuu miidiyaa gargaaruun laatu Oromoon rakkoon isii beekta tokko hanga balleessituu biraan yaatu tokkichuma qabdu hanga balleessituu biraan yaatu sigale. Jaalan manaa fi atiis wal mari'annee gargaaruu qabna. Amma waan OMN irra dabruuniin fedha ammaan ati hin feetu sigale. Garuu naa fi ati jaala waan taaneef waan jaallisiin jiru dhageessee gargaaruu qabnaa jechuudha. OMN gargaarrachuu qabna. No matter what sigale. No matter what jaalannee jibbinee OMN gargaaruu qabnaa jechuudha. Lakkii OBN's miidiyaa Oromooti bar. OBN namaatu qawantii godhe malee silaa ifiifuu kana gargaaramuu qabu OBN bar ka uummata keessa jiru. Kan uummanni asii qalamu asii dhumu boqqolloo dabarsa gaafa sun xiqqoo bakka sanitti ilaalla. OBN's suugiddarra dabarsi beektaa. Ni heddummeessi silaa malee miidiyaa Oromooti rakkoon hin jiru. OBN jettamu faana afaan Oromoo jettamu maarree shawuu jettamu waan Oromooti waan Oromoo gargaaruun gartee waan dilas gartee rakkoo qabaatii miti. Amma eegaan hangana isiniin jee gartee gara sagantaan irra dhufee fittiin seenaa irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu warroottan salaamtaa tanan jenne amantiin teessan isiniin hayyamne yooyyaa ilmaan Oromoo hundi keessanuu baga nagayaan dhuftan arra akkuma beekamu waan guyya lama dura iccitii ani isinii baase amma PP lafaan dhiitu jirti break news oduu simbirtuu jettee girgiriin tahaa jirti jechuu akkuma gartan kanagaa arra guyya sargiin PP beek guyya lamaa fi sadii biran kuttu amma booda akkam godhan sanyii OBN itti qaceelchaniiti hoteela kaaniin OBN waa keessaa fuudhanii jaallan isaa arrabsiisanii ichi booda Shimallis Harkuu dhiisiiti tajaajiltuu Shimallisuu Harkuun taa'u jechuudha. So amma hanga oowwaa kana gartee oliin si deeman ol si fufuudhan ol si daddarbanii amma sanii jirtii PP'n biiziidha jechuudha. So har'a akkuma beekamu mata dureen kiyya sanyii naggasaa galuun PP fayyadamoo Oromoo fayyadaa ajetti sigale. Isin eenyu fayyada jettame. Duroo sooni yaada kiyyattiin seenne komantii ta'e isin ilaala eenyu fayyada sanyii naggasaa galuun PP fayyadamoo Oromoo fayyada. Mee hanga waaxiin taltan isin ilaalla. Sigale. Eenyu fayyadamee komantii kenna. Eenyu fayyada. Wow. Nasroo Jimmaa Abuubar Oromoo fayyada dhugaa keeti Oromoo fayyada Fandisha PP fayyada gariin PP fayyada garuu PP akkatti fayyadamtu fakkaattee Oromoo fayyada galuun isaa sigale Oromoo fi Wooboo fayyada no matter what siifin himaa jechuudha siifin Oromoo fayyada akkamijjiina gaafadhu amma qabsoon kar tokko deebite garuu tursa uzan sanitti seenin yaa shanyii maalii fi warra dheengaddaa asitti diyaaspoorratti jeneraalummaa hirteefsan wal quba qabdammoo hay isaan dhiiftee galte rabbi sodaadhu bar ummata tokko jira ka asitti jeneraalummaa dhiyootanii reef mufattoota warra marroo wajji wal dhabe tokko kada bakkuma barcatti jeneraalummaa telefoonaan reef tokko jira. Okay jeneraalummaa ummata hirteefsan akkam goota ijoollee teenya fa'aa keessa jira. Anis gaayoo kara shanyii kanaan dubbiin dhuftee nan irraanfatinaa jeetiin itti dhaammadde yoo gaafa inni jeneraalummaa hiru.
Sigale. Akkuma beekamu sanyii Naggasaa akkuma irra deddeebi'amee isinii himamaa ture arraa miti kan gale obboleeyyan kiyya. Arra garuu bakka itti dhooysanii baasan. Gaafa intervuu kennu bishooftuu turee ji'eetiin laayifuma tiyyatan irratti isinii hime. Ay waa irraanfachuu, ay waa irraanfachuu, ay waa irraanfachuu, waa irraanfachuu, waa irraanfachuu, waa irraanfachuu, waa irraanfachuu. Sanyiin arraa miti kan gale. Silaa namni gale tokko waraana saatiif annaawunsimentii kennaa jechuudha. Takkam jettu. Mootummaa wajji mari'achuu waan deemnuuf lolli dhaabbatee jira. Mootummaanis annaawunsi gootii jechuudha. Mari'achuu waan deemnuuf bakka waraanni jirurraa if duuba siqaa jetteeti bakki godhamtiifi jechuudha pelola. Gaafa wayyaan eekam ture. Dursa lola dhaabuutu annaawunsi ta'e. Achii booda marii kutamee jechuudha. Achii booda waliigaltee irra gahamee jechuudha. Achii booda addunyaan baay'ata baafteeti gartee warra duraan gartee jireenya dhabe kana jiriutti godhuudhaaf warra qabeenya dhabee jira qabeenyatti godhuudhaaf addunyaan baay'ata ramaddee jechuudha. Addunyaa tamita waraana sanyii simatti. Addunyaa tamita waraana sanyiiti baay'ata qopheessite. Takkaa dhageessanii waraana lolli dhaabbate jedhanii Oromiyaa keessatti lola dhaabne jedhanii dura bar namni waliigaltee mallatteessuu dura sigale lola dhaabuu sigale ceasefire kan faranjiin jettuun san dhaabuudha beeksisa baasaa jechuudha. Kana tokkoon garre sigale saniifu anarraa miti kan maqaa sanyii isinii lakkaawe. You remember? Maqaan sanyii arra jaal sanyii, boru sanyii, iftaa sigale jaal sanyii, obbo sanyii, sanyii gantu arra xumuratee. End of story. Garuu galtituun Oromoo fayyaddi moo PP fayyaddi? Wallahi billahi dhibbaa dhibbatti Oromoon akka eebba qabdu arra naa galan. Oromoo fayyadama. Akkamijjii na gaafadhu. Tokkoffaa biyya alaa biyyaan keessa jiru tana kaniin iccitii ijaan arku sikireetii iccitii natti himamtoozoon hin taane kaniin ijaan arku duraayinsii haa jechuudha. Burjaajiin mufattoonni marrootti mufatan. Mufattoota warraan jee maqaatti baase kun sigale. Warri mufattoonni marrootti mufatan sigale. Arra xumura harkattee jechuudha. Oromoon adda qoodamtee biyya tana walgahii adda godhatti. Guruupii sanyii, guruupii marroo, guruupii daawwit, guruupii miitirqishoo jedhani. Wannummaan qabsoo teenya laamsheesse. Wannummaan mooraa Oromoo tasgabbii dhoorkate facaatii qabsoo Oromoo tanaa. Amma kan ni gartan miidiyaa maarree miidiyaa miitirqishoo jedhanii laal cinaadhaan mootummaa faarsaa ta'e marroo kana diddiran numa gartan gaa miidiyaa Austraaliyaa jiru sanjii yuutuubara Kanaadaa maarree miitirqishoo Minisootaa tana jirtu jii cufti laal Oromoo tana sodaata malee marroo kana rigachuu jira sii galee. Maal abdateeti sanyii kana abdateeti jechuudha. Isaan sanyii jalaan abaa'oo ta'aniiti sanyii kana abdatanii marroo rigachuu jiranii jechuudha. Garuu dhugaan teesseetuma baati. Dhugaan teesseetuma baati. Burjaajiin Oromoo iddoo buusii baasii marroo sanyiin hoogganamtu jedhanii diyaaspooraa biyya alaa kanaa maallaqa Oromoorraa gama gamaan coru xumura harkatee jechuudha. Oromoo fayyadaa jechuudha. Qabadhugaa. Oromoo fayyadaa jechuudha. Itti aansuudhaan woboo sanyiin hoogganamtu. Baramma hoogganootuma hoggila jaalmarroo, jaal sanyii, jaal gullichaa, jaalmar ijoollee tana walirra kaasuu fi barra beekaa namni tokko hoogganaa tokkuma qabaa bar waraanni tokko. Marro jaame warro, sanyii jaame sanyii. Gullicha dheengee jaame gullicha dheengeetti dhumate.
مالي في شريحة والمدقو مالي برايم مينستر اتانا برايم مينستر بريزيدنت صدر كان مالي فانقونا الدنيا رتي كسيدين هوغنا وبو مرو دريبا يغتي هوغنا وبو مرو دريبا جتي متأنسيتي دوبچو تنينتون جروبي إني رمضتي جيشو تقودين الرجرتو تانا الرجرتو تغرتين عنو الرجرتو جروبي مرو رمض إسانا كم قدن سيقالي هوغنتو تخين جال سنجي جال مرو جال ماري جارا خانا ولتك تيسوف اوفاني جيشو سيقالي جارا آنغونو صدركان الدبافتي جرتو ولك تيسوف اوفاني ميديا بيالا خانا ميوومي إني دلقو چل جارا غيفن دابي جارا سانون دار زيرو غنا وبو مارين هوغنمت يا سيغله غنا مار وبو مار ميتكشون هوغنمت خجو هنجرو جچو وبو مرو دريباتين هوغنمت اتعانان غوليچا دينغي تاي قوفه تجرتو game is over خمال غدا اورومو فايتا جچو اورومو فايتا توبتي از ديبنو وبون إملا خرافين فيني نون جتشاتور إملا خرافين فيني إيسا جيساني جي أمتها في مسين سني غافي اتخاذي جتشو خنودور كساني لغساتي جان أما غاغنا إينيو يسندوركا والاتقبان تنو مال فيد أرومو فيدي سيجل أرومو فيد فايدو ما قفان سيلا كاو جرابيكا خنابو دغنا إمالا غرافين فيني أبلو ندورك إمالي غرافين فيني ميتركشو ندورك ماري تركان في نرو فرته ماري أدنقو دي وني جامو أرى أولمتي أرى أولمتي game is over سيميتين جرابر سنين غالون بي على أورومو فيدا الكين تبكتك واجي جرتو واجينينا جان غنا الكين تينيا تبي علاتيس بكتك ديبتي مفتونيني غنا وبو مارين هو غنمتو ماري اورومو يدوتي وليغلا ميتركشوتا وبو ولدغي فدا وانجي اني غرتي اورومو خيس شكي اوفا تورنسن ندبني جچو بركمان فارسي بولا في دي مقا خنيفتين مفتو تجي ماس مقا خنيف ورا مرو جيچا مورا ديتي بيخن سيغلي سنيفو لا شنين قالوا واحد ساعتلتي تنافو انيو فيدنو تيغرتي ورا فايده امتا بربادو ورا ملكي امتا بربادو ورا ملكي امتا غمچيفتو ملكي بارتي وزون انتال ملكي غري وزون انتال ورا غرتي سيغلي ملكي امتا غمچيفتو كخيا كخيسني خنا فيدي جيجو مالف قبصون رومو غرتي تنچ اسا خيست اسي خيستاي اسي خرقراتوري سيغلي كان غرتي قبول الله چاتورن اما غرتي وري غارتي افي نما قبتلاتون قب دياسبوران اسي ادنما غورو نما سببي فتي ادنما غورون قبو جيجو خنابو د دياسبوران مسينس شني تاتن بورصا خيسن قبدا غرفين فيني تيكو بوده هداني دا غورمتني سلاوني بيتني اشيك ابوتو اجرا سغليني سنيتا يادنا فري جال مارو جيتين انا سغلي سنيتا يسيغل تيكو بوده وغي خيسو مومانتوني في غرتي ما ديچسني خنتيكو قبناي بوده هدا غورمتا وانته اشيك ابوتاني جرا دو وريا بار اورومو تانان شيطان اورومو تيفو اورومو ديسي شيطان اورومو تيفو انا سغليتا ديغل نعمنيتا سنيفو شيك أبوتاني جروات تي بورصة خيس ولي كبرداتي سيالي ني أركي تنغابي سني تاي جنة الدم سيدورو غوبني سيدورو غري وانتي سغباسو فمالي جلي بنين سا تاي سيالي برم انتقالتي تو مچرغو دودا درستي چخنا اسبوتي بيتا لب وجيتو مچاندرو لافتي خوفي تنغاوني نفوتي جتين زيل تنا برباده نفوتي ميجت سو تنا برباده ديمتام اي دغاتي كو امامتا سن غولي وانتي غولي چدينغي سي كوفيسي
إمامة في مريد يمسن يا ربي هي كمين تاخي جيران لال نمني بي بتركخن أدى بي بتركخن نتو دو ترزيجر لال سبخي برس سلبتا بي برس سلبتا ها سيناتي اللي بدا never ever بي جيتشون بارتي غلطة قبدومي بارتي وسخة قشاشة أنا أقولم تصير أنسي بيتي قاف أم مدرو أنسيت إيجيتوري والله يو خرار كتي مالين جي فيديو تيجي مدرو دبرت يو خرار كتي أكادا تبي على باتي سيناتي تي فتو تنرت هجر ملي يجري ها بي تنقليني أبو لينشولو تافان لينشونو روموخا بيجي على خنا أولية السياسية خنا ربنيجو خبينين سخنا قلي الرئيس جيران حيوني سدرواسي غرسة سينتو تايي دندايا كسيت إسندورة أبتي أبداً جئي بارتي تناجيش هالكني قويا ماتي إسر خبآ به دقل خيسا خبآ دي موتر بنينسي خنا كم قول نميتشي بنينسي ورابيسي إفمالي نمان بينكم إسر خوتي إلمان إسا كم قول واني سندرا غرسة إسنين تو قبرين رياتي إسنين إسنين غرسيتو سيال قبرين رياتي إسنين إسنين غرسيتو لما مغرسة خغافة جاورون دي آنغو نميچه خنا دبرسون قبدو جي أسي لوليك يامان تاتي nuti obboleessi waan akkanaa duran dhaabbatu jee namicha kana sadarkaa tanatti ol fide ka Oromoo irraa tasgabbeesse akka Oromoon gurra tokko bineensa wayyaaneen jaarratti kana dhageeffattu hagod Jawaar Mohammadii fi Lammaa Magarsaa sun har'a eessa jira sigale biyya dhaqee maatii isaa dubbisuu ni danda'a bineensa kanaan nyaata أنا دورين سوي واد أنا الرجل خبجان سيقبا أكنا متوقت وانسي فكاتو غوتي وانسي مولتا غوتي سيقل وانسي مولتا غوتي خبجا قدون سيقبا أنا كا بنفنين سرت أولوليف ونين أركض سرت أولو ده بيفونين ده تكنجرتو أن سبق سجلي سبق خنايتي سجلي أن سجلي سجلي بارتي تي سيمتي سجلي نم توكي تي سيمتي سنيفو سبخيا في سجلي تهو جروان تي أتي سكيت كت سجلي وني أتي قوتي هدو سميلو تي هدو سميلو تي مي مال رتي بيبر ولي قلتي مي وربو سنتها في خانق آني سيغا واني ست دامت سيغل إيه وانتي بقى خرانا جاتين قبساوني دندام جتي قلتي أتلين شولوت الرئيس ياسا بيتامي قلتي أتلين شولوت الرئيس ياسا بيتا قلتي ميغا غافي أرومو تم مخو ترتيف تن إلترا خيس ترتيف تم بسونو خيسا بآتي بؤا ترتيف دي بيت تخنق سيوجي غلاني متي أمتا مقاوة بوتي هداجر واباسا نيغا نما ميقا مقا خيتين هداجر شوا خيسا سلاليف كرانا بنمو أمتا سلالي خغرتي أمتا ميقاف الدنيا نراجو فمتيف نغينيها أبوغا سيقل أورومون غرتي مقاشانيتين قدر فما جرتو نغينيها أبو فيغا سيقل تسرى هواسا سياسة هبتو تسرى خرانا غيرت أمانتو بطي ورغيسا فانا إيسي جرانا
سيقل أي سيجرا إن قدان سوي واد بليزو بيجالات أنا خوتو يو بيبي تركه إنه ديفتي مرون سرورس أرومون سوجد أبتا سينان تيتلين سيف جرتي سيقل بنيسا خانت تركه إنه تي سينات تيفي وهون دخي إفجلان بليسني جئتين سخرت ديتوري بنيسي أتتديم تخون غويا أفاني نورمو سيقل وان إني تياتو خيسا ديتيار كوتيس بودا نما هند دولتي ملاتا شيك أبو تاتيف سيدا ولكا شواتي في ولكا هررقت سيدا دابا فيو أتنجين ني إيتاجج واني سوي واجو نتبر رويسا انجر nama gariitu beeyta hoggi waa hatu deemu yoo harki irraa murame jee dhoyfata ani fudhadhe ati fudhadhu siin jakeeti isaa muramu nuti harki keenya muramnaan bar oromoo jennee harka dooluu dura qabne irraa maayyiinuu dura qabee sigal jaawar kuchiise jaawarii kute taayyee kute lammaa kute hangaasaa kute sheekka abbutaa kute maa naalakkaayya مي وسخوما بارتي تنا نما دروان أبي أعمل لفر شر يفهمك أبجي وياني وجه الكني وياه دقي سيقول أوكي قد أتريتو الرخا بجاك بامي بارتي تنا برد مي وسخوما مسيلال مي ويانو ما في سيجرا كرم مالال وياني بر نما غافر كويسي وجهك أبساي تاغاي جتيني تاغاي سيقول مالف ما أناك أبصوب بيتي ديرا دبيسني غوتم فيدو ati goota dhugaan gootummaa ta'e arra piippi galtee jeesirraa naqu goota dhiira lolee lolchiisuu ture jechuudha garuu dhaamsa kooti dabeesni qushaashini wasayni ontuun yale biligaa beeraa jalaa baateen beeyne goota akka keetii kanan jaalattu goota gullichi dheengee goota barbu arra dabeesni kun akkam godhe beekumsa isaa dandeettii isaa dhageettii isaa seenaa isaa isinii wajjin dalaga saba kanaaf jee isaa itti gale arra ni du'eeni jiraa isaanii beeyta hoggi gabba'u huccuu fi maratee kunoo hangana qofaan murate jana akka dubra muslima ijatana qofaan mul'ate jana sigale maalif dabeesni gootan fedhu mee wayyaane ilaali wayyaaneen dhiira barra wanta dura teessee sirritti isaanii loltu takkanii ajjeefti sigale tun dabeesa dabeesni gartee gootan fedhu hin jaalatu سيناتا يودن دي سخرا غرتي بيا الا خنا بافدو جي شيك ابو تاسي ويواتو تريج كيغل نميچا غافا وياني هرك خنته سن راي ميغا مكان ساينو خبورنا خيس هرك خنته سن ورانا وبو قبتي كيغل مي نميچا سن اكت وياني تجاجلتي قبسيف تلالي اكوما اتي وياني ورانا سلي قبتي يسلي قبسيفتي ورانا سلي منيرتي في اتقبسيفت لال مالف go tani beyti licho bukra thank you era licho bukra akatti sin qubsifte lali me akuma pipiniti gullicha denge isin gote lali gullichu makka isin gote lali licho bukra sumbexi tikre dake sigel gollichi bexi oromo jetti dake sigel akuma isin gote lalin sinje yoga bala gizen ganda khaysali tun sitajajilte bexa yo atimata khiti tajajil arkat warisi wajin busonature suno kamta jollen sun warana meqa fidde dufte warana kuma meqa baadatte dufte
mee dhibballee haa ta'u shantamillee haa ta'u shantamman san hujii itti qopheessitee jirtaati. Sigal shantamman sanitti hujii sii qopheessanii jiran waliigaltee tana isin nama dhiiga wal jiisuu ture. Nama qabeenya walirraa uummatarraa saamuu ture. Nama gartee sababa keessanii namni haga irratti torchi ta'uu jira. Hanga irratti laamshee wilcheeriin deemu jira. Gaafii uummata saniitiif hoo maaltu dhufe? Gaafii uummata saniitiif maaltu argame? Torbaan dhufu kana laallaga. Qabadhaa viidiyoo tiyyata nama. Torbaan dhufu kana waliigaltee teessan jijjiirama Oromiyaa keessan dhufu. Sigala. Nageenyii fi tasgabbiin Oromiyaa keessa buutu. Sigala. Gaafiin Oromoota deebitu. Oromoon qaallicha bineensa kanarra bineensa Rabbi qabsoo harka buuse kanarra akka nagaya harkattu. Sigala. Tana eenyaa jechuudha. Ati mootummaa tana nu banne. Bar nama waliin beekne wajji qabsaa'u jira arraaraan isiniin jechuu jira jecha kana. Oromoon bar PP nu banne bar. Oromoon PP bar hin beektu. Sigala. PP jechuun wangeela nam tokkooti. Wangeela Abiyyiiti. Yoo Abiyyi waaqeeffan, yoo Abiyyi albahe, yoo Abiyyi fincaan, yoo Abiyyi udaan hunda aamiin jettee yoo hin fudhanne ichi keessi jiraachuu hin dandeessu. Ati sammuun tee doktoreetiin ati fudhachaa turte doktoreetii ABO'ti. ABO'n biyya baakeetirratti mataa ol qabattee eenyuyyuu hiree kee mureesii murteessu ummata Oromootiin ala jettee si barsiifti sammuun ABO'n akkasiin nama jaartii bir. ABO'n hin beeku. Akkasi jaaramtee dhuftee yoo nu gusticha waan inni qicu hunda nin taqabbala jette durumaanuu harre malee waa ABO miti. Wannummaan itti ABO fi inni afaan waliin wallaalanii ta'u jiran maal? Sigala. Ta maal? Tanaa jechuudha. Sigala. Saniifuu meesii nagama. Meesii nagama. Karaa nagayaatiin qabsaa'uun ni danda'ama jettee galteen. Karaa nagayaatiin qabsaa'uun ni danda'ama eegeette qabsaa'ii nu garsiisi gaafa akka dhiiratti. Mee dhiiguma battee urgee isaa baasi. Mee dhuguma battee urgee isaa baasi. Dhugaa Oromoo Rabbii baasaa dhiisii. Dhugaa Oromoo si dhiisii dhiirti sirraatuu baasuu dadhabde. Mee dhuguma battee urgee isaa baasi. Eenyu akka isa jeese. Sigala. Eenyu akka gartee yakka akkasiirra raawwate. Mee dhuguma battee urgee isaa tana baasi. Waliigalteen teessan tun dhuguma battee urgee isaa tana baaftu. Afaan Oromoo caffeen Oromiyaa alaabaa haanu lallabduun tuwwaan guddaa unumaatu. Alaabaa Oromoo tan Oromoon feetu tana hayyoonni meeqa dhiiga durirraa eegalee itti kafalu jiru tan gartee Oromiyaa keessaa akkana haa godhattu tun gaafii birooti jechuudha. Tana qaallichi harkaa'uun fedhu jechuudha. Eegale. Wangeela abba itti gaafatama wangeeltichaa harkaa'uun fedhu jechuudha. Tana tun humna si oliiti tanaan sirrakke. Mee ati homorkii xiqqoo takkaan seen mee dhiiguma battee urgee isaa irraa eegali warroottan sababa keessaniin hidhaa jiru hundaa'u taayyee dandayaa bar maqaa keessaniin hidhaa jira bar beeyta akka akkasii araara didanii wobo wajji araara didanii hadide mootummaan an hojjechuu fi jiru kanaa jeeti taayyeen dubbannaan hidhaa jiraan. Taayyee dandaarraa eegalamee poolitikaaliinis warri gartee poolitikaal pireezidanii jiran hundinuu riliis ta'uu qabanii jechuudha. Gadhiifamuu qabanii jechuudha. Nageenyi bu'ee mire. ABO wajji nagaa buuftanii mire. Wal hubannoo irra geessanii mire. Mari'adhaa jechuuf mariin barbaannu nagaa buusaa nagaan barbaannu jettanii hiitanii warra maqaa nagayaatiin hidhame san hunda gadhiisaa jingam. Warra maqaa nagayaa osoon nagaya lallabuu lubbuun isaa kutte san hundaa'u sigale gumaa baasaa jingam. Batteerraa eegali. Sigale batteerraa eegaliiti. Hanga taayyee danda'aatiin baatutti hidhaanuu yaasiga.
Taayyeen bar osoon isinii lolu osoon isinii mormu sigal aabaa wajji khamari'achuu dide aabaa on hayyameeti mootummaan nan keessa hojjedhu mootummaan an isaa jecha gabra ta'ee Oromoo biratti illee akkas ta'ee hojjedhuuf tun marii nagaya buusuu didee gandaan gartee sigal gandaan gartee irraa bakka bu'e saniin dhaqee dubbisuu dadhabee saniifuu nageenyi buu qaba je'eeti hangammaa fedhame akkamiin nagaa buusi jetta nugusni dhiiga malee hin jiraatu dhiiga eenyuu dhuga yoo nageenyi bu'e ja'anii fuudhanii hidhanii jechuudha. Okay gaa du'aatiinis Oromiyaa keessaa dhaabbachuu qabdi. Wal ukkaamsaanis Oromiyaa keessaa dhaabbachuu qabdi. Sigale nageenyi bu'eem warri nagaa lallabaa turan ka hidhaa bu'aniis hiikamuu qaban. Ani duraaniin isinii hime wayyuwaadhe mootummaan sadii jira addunyaa tanarra. Tokko mootummaa dimokiraasiin ummataan filamee kursi dhufe. Ha ummataan kaafamu, ha ummataan buufamu. Lama dikteetara dhugaa akka Mallas Zeenaaw san cabsee baysee daangaa isaa kabachiisee ollaa isaa hunda if kabachiisee ummata isaatiif nagaya buusee akka dhiiratti ka jiraachisu. Lama sadaffaa mootummaa waliin bu'insaan jiraatu. Mootummaa jaarsaa jaartii wal lolchiisee mana darsa mana keessaa hunda saammatu. Akkasii jira addunyaa san keessaa piipii mootummaa waliin bu'insaan jiraatu hojii arra duraan isinii osoo torba baatii takka Oromiyaa keessa nageenyi bu'e hafuurri piipii guyyas qat jeeti bineensi mujrimni guddaan kun awwaalame Oromoon nagaya baatii jechuudha nagaya buusuu hin fedhu osoo isinii marroo hundi wal mari'attanii bakka an barbaannu gaafii isin qabnuu jettanii galtanii wallaahi Abao biro jara. Malee Oromiyaa keessatti nagaya waan jaamu. Inni amma Oromoon maal jirti? Oromoon nagaya nu gurgurii jechuun jirti. Nagaya meeqaan sirraa binnaa jechuun jirti. Gaafilee bu'uuraa tan qabsu qeeroo fi qarree hanga gartee durirraa bara 150 eegalee hanga qeeroo fi qarreen xumura qabsoon harkatutti. Gaafilee bu'uuraalee san hunda Oromoon dhiifteeti baramma nagayuma qofa nu buusii jechuun jirti. Nagayuma qofa kadhachuu jirti. Sigale inni kana barbaadaa jechuudha. Ummata biizii godhu ifi paarkii keessa deemeeti gartee sigale ifi paarkii keessa deemeeti beera gurguddaa walii qabate kana wajji tanaa wajji footoo kaan harka qabeeti kana godha sigale isinii injifate je akkas godhu sani jiraa inni tan idduu tadhe bashannaa finfinnuma qofa keessa deemee bashannanaa jechuudha. Sigala saniifuu kun mootummaa waliin bu'insaan jiraatu waliin bu'insi jireenya isaati waliin bu'insi kaayyoo isaati waliin bu'insi gartee manifestoo isarra jiraa jechuudha. Manifestoo isarra jira waliin bu'insa waan jaamu dhabuun danda'u inni dhabuun danda'u yoo waliin bu'insi dhaabbate bar aangoon isaa dhaabbatteen siin jechuu jira. Hoggiin makka maramee taa'ee mee fidaa wajji haasofna maarree bar ijoollumatti xiqqoo godhee uummata gaafii siyaasaa qabu mee fidaa mee maarroota osoo fidanii usirraan fuudhuun siin jedhe. Nuti isa beeknaa bar warra isa beekuutu bar sii himu jira. Bakka nagaya barbaannaa jee osoo woboon dhufee okkee nagaya barbaanna jee of sirraan fudhatu deemaa nagaya maaltu jira mi dafaa muka jechaa jira. Sigale maaliif abbaan waliin bu'insaa guddaan isaa jechuudha. Guddaan isa sigale mee osoo naannoo Amaaraa keessatti nagaya buusuu barbaade piipii san duraa kaaseetuma isin aangoo qabadhaa jaan dhumatti hangasuma jechuun jirti yeroo wanti ummata Amaararraa du'aatiin dhaabbattee jechuudha. Nagayan barbaadu nagaya gartee mootummaa waliin bu'insaan jiraachuu hanga bulchuu barbaadu kanarraa nagaya barbaaduudhaaf
كلاش لفا خيسي دور قلت سيالي أما أنام سيوتي أما جالني قمدا سنين دفتيتي صهايدان تو قتكا نمتشسن تجي قباسا مرو سنين نمني جاء مغالي جرا خنابو دا إني ريبا خيسا بسنا خيسا جراتو غارو أدي وبون أبا وبون سيقالين موتو ما نكا إني قيفا ما توري خنا درو نويبسو نزاني عادة ما يتتو متمرو تيسي سينان تي أنغان متمرو سينان تي هنغان متمرو تيجي غارو غلطي مي إيغا غلطي غا جيجيرا مدفوس نلالاي دولا بي تادا كم فارساني جنگل فارسان جان أكا سلال الرادوتي رابطو أكا گجر رادوتي رابطو أكا أرسي خيسا دوتي رابطو شركة وان كالي تيقوبا قبدني أكا غرتي واللغر رادوتي رابطو أكا خرام فيچي بنمو ورمو من برنوتا بنتي آبا ووج مريحتني گلچني مي سيگل آبا ووج مريحتني مرهي مربا ورمو برباچي سياني آبا وگلچني أكا إسان جلنت هاييغا غنا داندي مسوما داندي نغايا داندي توكوما داندي انجفنو قباچو قبنا يجو أما تكو بودا تربان تكو بودا شاني تركان في أبالو الرفورته شاني من برنوتا قبه شاني بلچا أبالو أجيسي سيغالي شاني مارته شاني ميتر كشوته وانجو دقوم بربانو غا خنا بودا سيغالي دقوم بربانو غا قلچتاني خنا إفسو بجرتاني أمة ورموتي فونين دام أما قبصون ورمو فولتو قبت بغا غمني بغا غمت كيستو هيون هي درام بيالا تنتي غرتي جروبين سني خبايسنتي جبافتي تمرو خبايسنتي جبافتي تداوتي بسا خبايسنتي جبافتي أما تداوي في تمرو نجايا سرقون كابو درانوي سني جروبين سا فجأة جرتي خنابودا نمني إجيسني باسنجرو وبوجي تيسني مريحتني بيتي تكا سياسان كيف ورانا جيتشون إرقمتو ورا سياساتي سيقال سياساك أجيل فتني إلامي مريحتني دبين أما فانا قرأتشا جرتي بر دعاين سلالي باني ومني ربي خرأت ربين دقاء جرابر سيقال يو شواخ يست فراتي وري سنيخو مال جابر نوتو تركان في فراتي جيتي أسي قرقري أمتا خاصي أما خنابو تخون انجرون سنجر جالي أبديسا خمرو درباتي هوغنم إسا قفاتو شواخ يسا سوسوائي جيم is over تبني لو ماتي سنيفو أما even الدنيا اللي نما غرتي وجينها سويتو بيتي نما وجينها سويتو بيتي سنيفو قبصو خانا روغا قبسيسو بفتي قدون يرون إسا أما جيجو يرون إسا دروج على أما جيجو قاوق أبداني جيجو وان تكا أسباسني ريفا دوي خانا أول شايسا أكت أمرو أركتو قدون هيوتا أورموتي في كيسا في على الرجرتي جيجو أرى أورمون هم نقاباتيتي سياسان براوان درتيف موران إساوان كيسو غرتي بنيسوكم كيسا غوغا أورمو أفتي وان كيسا لتي سيقالي مورا أورمو كيسا أجاسا بنيف أجاسا نيف نمني فنيان قبتي والبقجا جرا أجان سنما قل قلاوا جرتي سيقالي قل قلاوا جرتي سنيفو هيوني أورمو يفقبيسون برقما جالتي جبتي خنابو دغرتي جمرتي سي مرو الربسون فرشورتي سي مرو الربسون بيالاتنا حبچو قبايج وركسي ارغمتو تبي تهو ومني اورمو ارغبو قبايج بيالاتي وري بيجي خيساو
Abaa'oo galchitanii hayyeegaa manni barnootaa nuu banamuu qaba. Karaan nuu banamuu qaba. Gibirri gidiraa gartee waraanaa jecha samiin humna hiixan kun nurraa gad deebi'uu qaba. Manni gibiraan gidirfamaa dhiiga buuhaa jira. Dhiiga buuhaa jira bara Oromoo. Sigale. Kana hunda inni maaliif godha baay'ata addunyaan dhorkattee waan jirtuuf jecha gartee baay'ata baasee milisha jettamu. Gaachana sirnaa jettamu. Buusii jettamu. Tagoo buusii gobsa gonafa. Si kana jettamu. Kana walitti diriirseeti gartee uummata zarafu jira jechuudha. Maaliif nageenya dhabame kana keessa inni uummata sirri zarafu jira jechuudha. Mana namaa diigu, mana miskiinaa diigu. Uummata gartee shoorarkeessuun terrorize godhuudhaan uummanni waan godhuu fi waan dhiisu wallaalee maraachaa jira jechuudha. Saniifuu kana hundaaf eega abaa'oo wajji mari'atte, eega abaa'oo galchite, eega hooggantoota abaa'oo galchite nagee harkachuu qabnaa jettanii gaafii kaasuu qabdanii jechuudha. Gaafii kaasuu qabdanii jechuudha. Akkanumatti hin jiru. Hayni uummata salaalee keessa qalamee bahuu qaba jechuudha. Isaan amma ajandaa san jijjiiruu yaan. Ajandaa gibiraa jijjiiramuun jijjiira. Aan amma dura isiniin himne ajandaa gibiraa jijjiiruu yaanii jee. Suuta jedha. Ajandaa gibiraa jijjiiruu yaanii jee amma dura isiniin himne. Sigale. Ajandaa gibiraa jijjiiramuun jijjiira. Uummanni keessaan dhufee yaa sheekkaa butaa rakkoo nurraan furamne. Qaallichi kumaati jettee ajandaa jijjiire. Oromoon gartee Oromoon qubanu dhabeeti gartee ka'ee ajanduma ceewu jala ceewu jira. Nuti furmaatan harkanne mee akkam taanaa jira. Inni ajandaa jijjiiruuf kana hunda godha. Gurbaa amma dura gartee dhaabni inni dhaaba kanaa hoogganaa bara dhaaba abaa'oo kanaa hoogganaa galee jiraa jee marroon gabbee nutti hime. Gurbaa galee wanni dhooysanii isaan ittiin naggaduu barbaadaniif ajandaa kanaan eeggachuu jiranii jechuudha. So Oromoon ajandaan dhumaatii, ajandaan buqqaatii, ajandaan gudeedamuu, kagartee manni barnootaa sigalee 5,500 fi meeqaa kun cufame jettee imbaasiin Ameerikaa hundi ibsa baasu kana hunda ajandaa kanaan jijjiiruu yaani jechuudha. Isaan amma ganaa uummanni gartee gaafii nukkaasaa kunoo abaa'oo wajji mari'anne, kunoo abaa'oo galchine, kunoo miixirqishoo galchine waggaa meeqa kanaanii olola uffachuu barbaadanii jechuudha. So kana uummanni Oromoo itti dhiisa. Itti dhiisuun qabu jechuudha sabni keenya dura dammaquu qaba. Itti aansuudhaan warri abaa'oon bosonatti haftee ta'a. Shawaa keessa sosootu sochii isin gootanii murteessaa jechuudha. Yoo egaa sanyiin gale jan shawaa keessaa lolli qabbanaa'ee namni nagee harkatee wanta ta'e haala wasaalan dhugumaan inni biyya girgireessaa ture jechuudha. Sochii isin ganaa fuuldura godhuu teessanii murteessaa jechuudha. Isinis gana gaafiin imalli karaa Finfinnee isinitti ka'uu shakkiin qabu jechuudha. Sheekkaa Abbuutaa hundarra. Miseensa keessan ta'uu baadhuus, deeggaraa keessan ta'uu baadhuus akka uummata Oromootti uummatanii lollaaf jettan san keessaa Sheekkaa Abbuutaa nama tokko jechuudha. Sigale gaafii isinii kaasuu waan hafan qabne jechuudha. Waan hafan qabne jechuudha. Imalli gara Finfinnee eessa ga'e? Duraan sanyii nu dhorkeettanii dhuguma dubbiin dhuguma. Sobbooma dhugaati. Lillaahuma dhugaati. So amma inni isinirraa futeemi dirreen tana dirri kanaa jette. Jarri sigale amma gaa eenyu akka gati isin dhorku waliin eenyaa jechuudha. Saniifuu uummanni Oromoo gabaabdutti walii qabatti wanni isin shawwadamuu qabne
burjaajii piippiin ooftuun hin shawwadamin yaa sababa. Waa takka na dhageeffadhu. Paartiin tun paartii tiyyaan sirriitti hin beeku. Wallaahi bildiqinnaa sirriitti hin beeku. Aangoo isii malee waan sabummaa jedhamu haga takka sabboonummaa wanni jedhamu waan kana keessa hin jiru. Warra sabboonummaa qabu, warra sabummaan itti dhagahamu, warra daangaan Oromiyaa maa sarbamaju, warra Amaarri Oromoo dhufee maa miidhaju hunda if keessaa miicee micciirtee baastee jirti piippi. Warra maaltu naan gahe antiyyaa nyaadhee ilmaan kiyya guddifannaan dhimma isaaniiti juu qofa qaallicha aangorra gurgurate. Tana fakkeenya warra Amaara laali. Amaara pirezidaantii meeqaatu irraa jijjiirame? Pirezidaantonni Amaarri dhumuun qabu warra juutu jijjiiramaa beekadhu. Sigale. Amma harreen booyyeen arma gakkaate kun irran kaayyanne. Nyaatee, dhugee, gabbatee, uffatee deeme inni irran kaayyanne. Haadha isaa yoo biratti qaallichi kun gurra irran kaanne. Ablee dhiyeessaaf malee haadha tiyyaanaa dhiisin juuni. Warra akkasii qofa walitti hambe. Mee biyyuma hundarra amma fakkeenya Harargumarraa fudhadhu. Gaafa Harargeen akkasii boochu. Gaafa Harargeen akkasitti iyyitu wadallootiin isa jala yaatu takka wayi dubbatte. Kan uummanni Oromoo akkasii buqqa'ee, kan Harargeen akkasii buqqaate, kan Harargeen akkasitti iyyitu. Wadallootiin isa jala yaatu wayi takka dubbatte. Hin dubbanne jechuudha. Ashkara. Mee Arsii laali. Harreen wadalli Arsii keessaa inni guurate tokko ni dubbata amma du'aatii shirka taate. Buqqaatii uummanni Arsii buqqa'u jiru. Gubatinsa gartee uummanni Arsii qabeenya Arsii barbadaa'u jiru. Wadallootiin tun tamanzaraaf irra guurtee yaatu tun ni dubbatti takka. Ashkaraa jechuudha. Hin dubbattu. Maal nu dhibe dhukkeerraa kaasi warra jiru. Wallagga dhaqi. Uummata beekumsaan addunyaarraa tokkoffaa ta'ee jiru. Itoophiyaa dhiisi, Afrikaa dhiisi. Mee dhaabbatuma addunyaa tanaa kan namni wallaggaa keessan hojjenne naa himu. Uummata akkasii beekame san, uummata akkasii baratu san barumsarraa cufanii, barumsarraa dhufu. Wadallootii harreen wallagga keessaa ol yaatee namicha kana tajaajiltu takka ni dubbatti. Hin dubbattu dhimma isaaniiti. Shawaa fudhadhu. Shawaa fudhadhu. Ijoollee salaalee hayyoota torbaniin isinii lakkaa'isan. Malee dilli isa jala jirtu kun harroonni kun ni dubbatan hin dubbatu jechuudha. Harroota akkanaa kana barbaada. Naannoo hunda keessaa harree wadala ashkara akka gaarii waa fuudhuuf danda'u barbaada. Bilisummaa Biraanuu keessaan bilisummaa Biraanuu namoonni hedduun na gaafatanii. Dooktar Bilisummaa Biraanuutiin jaami bilisummaa Leenjisoo. Biraanuu Leenjisoo, sorry. Biraanuu Leenjisoo, Dooktar Biraanuu Leenjisoo. Maaliifin keessa naqanii beeytanii? Amma hannaan afaan qabsiisaniiti cal godhaniiti si galee mana galchanii taa'u jira. Amma deengadda fuudhanii salaalee geessanii jechuudha. Laaqana biteetii fi awwaloo abdi salaalee geessee jechuudha. Sadarkaa inni irra jiru waan keessa quba qabnuu fi keessa naynee jechuudha si galee. Nama karaa salaalee irraa dhufu, hayyoota karaa salaalee irraa dhufu si galee. Komaandarticha buraayyuutti ijjeessan san akkatti ijjeessan isinii himee. Komaandartichi sun ABO'n wantitti godhachuuf deemti. Ambootti gaafa walga'ii godhatte ni yaadattan. Dhoorkii jeeti abiyyitti dawwale. Qaama seera qabeessa seeraan biyya tana galchitanii maaliif hin dhoorkaa jeenan? Heera kamiin hin dhoorkaa jeen? Qaalii nugustichaa diddaa janii cici godhanii jechuudha. Lal namni salaalee kun hanga haqarra duulaalime. Sigale. Bar Itoophiyaa ka godhe salaalee beeyta akkasii. Sigale. Harreechi keessaa dhabeeti namni qoftii waan ichi keessa jirtuuf hayyoota si guutuu hidhaan deemu. Beeyta akkasii. Harreechi keessaa dhabe. Wadala fe'atee deemu. Ashkara. Biyya san keessaa dhabeeti guutuu uummataa fuudhee hidhaan deemu. Hawaasa tokko bar dhabamsiisuudhaaf hayyuu isaa irraa fuunaan amma warri aanan beeytan ni beeytan.
aanan mataa irraa nyaadhaa pusiin jedhanii bara akka loon jalaa fidanitti bar fuudhanii sittiin kennanii boo mataa irraa nyaadhaa maaliif hin itituu jechuudha mataa irraa gicanii boodarra sii gicha mataa san irraa fuunaan uummata guutuu kun amma akkam godhu jira salaalee guutuu iyyisiisutti hin jiru maaliif warra gartee kallattii qabsiisu kana duraa fuunaan uummanni kallattii eenyu qabsiisaa jechuudha uummata jechuun galaana kana gartee siitu khara kana akkatti oofaami galaana dura hayyuu jechuun akkasitti gartee karaa saraaraa fi jechuun uummanni akkasitti waan hayyuun godhe kana keessa deema hayyuu karaa saraaru kana irraa fuunaan uummanni faayidaan qabu jechuudha taa'eetu mana gahee kadhachuu jira jechuudha amma silaa taayyeen tokkicha osoo ala jiraatee kallattii akkam qabsiisa harreen salaalee qofa keessaa dhabee jechuudha jechuudha kara hundarraa harree walii qabateeti Oromiyaa tana guutuu keessa bulchuu jira jechuudha saniifuu uummanni Oromoo harreen du'uu miti harree gartee nama kiyyaachi jireettee wallaahi wanni jira harre namni kee tokko kachi jiru namni kee kan duuti tee dhimma achi bahanii du'aatii Oromoo maarree Oromoo farsoo quufanii oggii jantana waan Oromoo yaadan sitti fakkaatin lal nama sabboonummaan xiqqees takka keessa jirtu akka inni itti jibbu akka inni itti firraa fageessu akka inni itti arkaa nama sanii jibbu ana caalaan beektu an sirritti hin beeku waan qaallachuu kun ta'e amma wanni Oromoo jaaniif si jaalataniiti hiree arkanne tan maarree arkan inni nu deen khaleessa si himee jira nuti saba tokko kan bakka buunu hin qabnu siin jedhu nuti Itoophiyaadhaa siin jedhu Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti na dhageeffadhu paartiin abbaan qabni biyya san hoogganuu hin dandeessu siifin hima paartiin if hin ta'in hoogganaan ifiin hin boonin hoogganaan uummata isaatiin hin boonin hoogganaan baraan uummata akkasiitii jeeqoman dhawatiin tokko qaba sigalee biyya san hooggane hin jiru qabadhu tana Tigreen akka Tigree taatee boontee dhuftee dhiittee wanni hangisuun sabni hangisuun biyya san bulchitee jechuudha. Amaara dhiisii huga sigalee paartiin abbaan qabne biyya san hoogganuu inuma hin dandeessu. Nuti yaadatti amannaa nuti maarratti amannaa wanni jaamu jirtu. Bakka irraa haate tuffannaa sigalee wallaahi. Paartiin tun paartii takka qulqullooyitee paartii Oromoo ta'uu qabdi. Takka qulqullooyitee paartii Amaaraa ta'uu qabdi. Hanga abbaan arkanne biitti sun hoogganuu hin dandeessu. Ammaasiin namni tokko karaarra dhufee bakka irraa ka'e jalqaba isaa tuffannaa. Uummata gartee qabsoo isaatiif jijjiirama isaatiif gatii kafalee beezii isaa iddoo irraa ka'e tuffannaan hoogganaan tokko bakka biyya san keessatti fudhatamuu qabu. Wanni abiyyitti tuffatan, wanni abiyyitti tufame, wanni sirni abiyyi Afrikaa gaafa Afrikaa hunda hoogganuu dadhabee barboo namicha kana daayimandii Afrikaa jechuun turanii bara Afrikaanonni siiba cina jirra jedhanii asiin garee warri Hollywood warri filmii dalagu kun hundi gaafa abiyyi Ameerikaa dhaqu si wajji jirra jedhaniiti abiyyi dhaqanii bara. Ati dhiira falmaa gaafa Oromoo wajji jiruun siin jechuun jira beeka gaafa Oromoo wajji jiru san hangas takka samii kutee ture jechuudha. Maaliif uummata isaa duuba jira uummanni guddaan kun yoo duuba jiraate gaafni Afrikaatii Afrikaan nagaa harkata jee yaadaddu inni an uummatuma kanaa hin beekuu jechuudha uummatuma kanaa huganee jechuudha uummata ilmaan isaa gabbaree igale. Isaa gartee Ameerikaa dhufee taaskii oofuudha laayisena hayyamaa fudhatee biyya deebisanii bara. Taaskii abbaa duulaa juusan. Yaa abbaa duulaa sun maaluma ta'e jaarsi bargaan manguddoon irra guddoon manguddoo Oromoo tun afaan qabri seenaa fi balleessi. Dhiyoo tana diyaaspooraan siyaasaan beeku taaskii oofaa. Nama takka siyaasaan beekne ta'e diyaaspooraan barka as taa'ee OMN jaare wayyaanee buqqise diyaaspoora bar ka isinuu harree wayyaanee bilisa baase diyaaspoora bar nigal hay namni beekumsa hin qabne bara obbo abbaa duula namni beekumsa hin qabne kamin nagaa isin dhorkuu danda'a wallaalaan kamin nagaa isin dhorkuu danda'a
namni siyaasaan beekne akkamiin nagaa isin warri siyaasaa beeku maaliifi waan wallaalaan kun haasa'u beekumsa keessan informaatitti kennitanii maaliifi nagaa uummataan kennin sigal namni gaafii gaafatu wayii jira asla waan fedhan haqqisaniituma yaa so abbaa duulaa wooma jala qabee sodaachise yan oggii dhageenyu jaarsi beeyta harka wanti kanaanis gadin taa'u jedhani viidiyoo wayii jala qabeetuma deem miidiyaa irra dubbadhu jaanja maaliif aaqqeedha kun nama guddaan beeku qaallichi namni kun narra guddaa abbaa kiyyaa hiriyaa abbaa kiyyaatiin isa bira hin jirtu maguddoo hunda kanaan qiyaamaa kaayesi gal saniifuu waa takka sirni kun sirna gartee saba kanaaf tahu miti ammaasiis sirni tokko yoo saba qabaate malee yoo bakka irraa dhufe kabaje malee biyya san hoogganuu hin danda'u abiyyi wanni khasaare wanni salphise wanni gabbuuse oromoo tuffachuu tana gudii gadi sirriitti hin beeku arra gartee soomalee isa dhaga'uuti soomalee mootummaa hun qabu wanni katti hanga kanatti salphina kana fidee isa gonfachiise maali saba fi tuffate namni maatii fi tuffatu namni saba fi tuffatu yeroo booddisaa tuffatamaadha nagaan jiraadhu hojii akka abutaati